Keenyaaf as dhufte asirratti creat account bakka jiru kana kilgoota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Yaasuu Birraa wanti keessan bakkuma beektanitti nageenya rabbiin bira jiraatu guddinaatti kabbaachuu Yaasuu Birraa ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ይበል ጋይስ አራንተና ሀላ ኢሜል yookaan immoo Gmaili itti banatte achi booda immoo YouTube itti banattu isin garsiisa saniif hanga dhumatti hojiin turara YouTube akkamitti banannaa jennee keessan dhufanii baay'ee nagaafachaa jiran jechuudha. Namoota hundaa gartee tokko tokkoon deebisuuf irra jirnaalee walumaa galatti yoo gartee nama hundaa akka galutti viidiyoo raabee dalagee kanneef hojjetii yaade yookaan immoo imeela banattanii achi booda YouTube itti creat gootanii uummatanii YouTube gartee yoo dalagdan gartee birrii irraa itti argattan isin garsiisa saniif hanga dhumatti hordofu. አንድ ሰው ዩቲዩብ ማክፈት እንዴት እንደሚቻል በቀላሉ እናንተ የሚያሳይ ይሆናል። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ሆኑ። ጀልቀባ ማለፊ ኢሜል ክሊክ ጎታችሁ ከኛ አስሉፍተ አስራቲ ክሬት አካውንት በከጁ ከነ ክሊክ ጎታ ፎር ማይሰልፍ እሺ አሊ የትንጅራ እሺ ላስት ነም ባባ የትንጅራ እሺ ፈርስት ነም አሊ ባባ ከርተ ኮን ፈከኛችሁ ኦኬ Fakkeenyaaf ammasitti kanaa filachuu maqaa lameen kan hoggan barreessu imeela kanaa filachuu baaba kanaa fila is okay alii baaba 366 kanaa fila yartiin dhaadha hoggaan siif baasee irratti filtachuu okay paaswordii hin irraanfanne የማይረሳ ፓስወርድ ትጠቀማለህ ማለት ነው። ከዛ ሰከንድ እና ፓስወርድ ተኮፈረት ጎቴ ዴቢቴ መስ ፓስወርድ ማለት ተኮፈረት ጎቴ ዴቢቴ መስ ለማፈረት ትጎታችሁ ሰንቦዳ ፓስወርድ ፉረተ ጀራችሁ አመገ ፉረተ ጀረ ቦዳ አሽቲ ለኮፍሰ ብልብላ ከንጉታ ለኮፍሰ ብልብላ kan biyya tijootaችሁ ለኮፍሰ biyya jirtu sun guutaችሁ አሽቲ ለኮፍሰ ከየኔን ጉታ ከነተፈራ ጂአ አማ ዳፊ ጉታችሁ ስለ ጂሜል ጉዳይ እዚህ ያልቃል ማለት ነው። ጂሜል ዋና ጂሜል yookaan immoo ኢሜል ላይ አስራት ዱማችሁ አማ ጂሜል ክሬት ጎነ ጅራ አማ ቀጥታ ከራ ዩቲዩብ ዶርዝ ዴማችሁ አማ ስት ዩቲዩብ ብሬስ ናችሁ your channel bakka jona ክሊክ ጎታ ጉባራን ዱፋ አሲቲ ባክ ኮስተማይዝ ጆናት ክሊክ ጎታችሁ ኢዶ ከናቲ ኮንቲኒ ጎታ ሌይአውት ከንጆን ብረኩታ አቺ ቦደ እስሩፍታ አሲቲ ማለት ጉታ ፎቶ ከንከ ሱራ ከንከ አፕሎድ ትገልጻችሁ ሱራ ከንከ kan fuulduraችሁ kan gubbarataa እሺ ሱራ ቁልፍ ለከናተው it's okay ሱራ ቁልፍ ከና የሮ ብራሞ ራጅሮ እንደስ እሺ ከነቲያኑ ዲስክሪፕሽን በቻናል ሀረቲ ወንቱ ተገርቲ ከና ከና እንደለጋ ፈከኛ ቻናል ከና ሀረቲ ሰገንታ ገራገራ እስን ብራን ገኛ አከሱማ ሰገንታ በሸናጀ ቀጥስ ዋን ፊት በረስታችሁ ስረቲ አርጎታ akkanaan seef kana xumurra jira sanboodee gartee kana xumurte booda bakka kana publish ijoo kana dhoota publish gootaachuu sa'aatii 4 fi subscribe kuma tokko guutte booda foormi sensiif dhufa san immoo seeraan itti guutaachuu san yeroo ati irratti hojjettee isaan gartee accept su godhan booda jechuu san gaafa san guyyaa san yeroo ga'e rakkoon qabu inshallah itti isin guunnaachu dhumarratti stingees kana galta bakartee channel jokan dhufta san booda basic iddoo kana dhuftaachu yoo gartee Itoophiyaa keessa jiraate iddoo kanatti Itoophiyaan guuttu iddoo kanatti maaliif Itoophiyaa yoo guutte Itoophiyaa accept isin godhachuu yoo Keeniyaa jiraate Keeniyaa guuttaa biyya biraachuu Itoophiyaan ala biyya feete guutta rakkoon qabu. Fakkeenyaaf Keeniyaa nuti immoo warri Itoophiyaa jirru yookaan immoo Keeniyaa guunnaa yookaan immoo biyya Arabaa, Saudi Arabia, Yemen whatsoever guutuu deessachuu. Fakkeenyaaf Keeniyaan guutaachuun
maaliif Itoophiyaa yoo gartee biyya keessa jiraate Itoophiyaa guutte iddoo kanatti jechuudha dongoraa jechuudha. Itoophiyaa ala biyya feetee guutte siif qeebala. Okay, kana goonnaa bira kunnaa jechuudha. Lama faratti innoo sitti this channel is not made for kids. Ijoollee channel kana gartee ijoolleedhaaf miti teeti kana chegoota bira kuttaa. Okay, kan akkuma jirutti bira kuttaa jechuudha. San booda isa dhumaa kana feather eligible isa kan dhuftaa. Inni kuni green ta'ee jira. Gartaa eligible jira. Isa kanatti dhootaa jechuudha. Isa kanas dhuftee dhootaa. Amma asitti maal gootaa verify gootaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kan kana verify gootan. As dhuftaa verify phone number gootaa. Kilik irratti gootaa. Lakkoofsa bilbilaa kan biyya ati jirtu lakkoofsa bilbilaa fakkeenyaaf yoo biyya Arabaa jiraatte kan biyya Arabaa jirtu san jechuudha. Yoo Itoophiyaa jiraatte kan biyya Itoophiyaa keessa kan itti fayyadamaa jirtu sanitti guutaa asitti. Eዚህ ቦታ ማለት ነው። fakkeenyaaf asitti akkana guutaa. Asitti immoo country Itoophiyaa guutaa asitti. Rakkoon qabu. Itoophiyaa. Koodiin ammaan tana lakkoofsa bilbilaa kan amma guuttee kanarratti verify ta'a jechuudha. Text me the verification code. Call me with no text me asii godhu kana gootaa jechuudha. Tokkoffaa ishee gootaa. Amma koodiin bilbilaa siif dhufaa jechuudha. Submit gootaa jechuudha. Verified ta'ee jira jechuudha. Kana booda channel kuni create ta'ee jira. Kana booda video upload godhuu qofaa jechuudha. Verified ta'ee jira. Kana immoo save asitti gartee amma reefu kana qofaa green ta'e amma kunis green ta'ee jira. Allaqee malee san booda okay save gootaa. Ta'ee jira jechuudha. Channel abbaa channel taatee jirtaa jechuudha. Kana booda as dhuftaa. Kuno Alibaba jennee jirra. Channel kana asumaan subscribe godha. Channel በዚሁ subscribe አድርጉና በዚህ አሲን ደግሞ ቪዲዮ upload gootachu as click goota irratti ቪዲዮ gartee memory kee keessa bilbila kee keessa jiraate asin itti galchitaachu ቪዲዮ edit gootee xumurte booda asin fidee select video sinja dhufta. Bakka viidiyoon jiru keessaa filtee ilaalte irratti gadhiista. Kan ammoo sagantaa biraa itti sinuufa baay'ee sin jaalna baay'ee sin kabanya viidiyoo kanarra barumsa bareedaadha. Kanaaf galatooma baay'ee sin jaalna baay'ee sin kabanya. Thank you guys. Waan baay'ee sin waan itti gammaddan waan irraa faayidaa argattan isin biraan niin gaajjetan abdii qaba inshallah rabbi jee muddaachuu wallan guys. Galatooma ulfaadha.